Gatii kiyyan deebisee argadhe. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii koo biratti ergan baradhee xumuree booda qabxiin maatirikii ana jalaa hafee waggaa 3 immoo kolleejjii baradheen eebbifameera. Seenaa maatii kiyyaas ta'e kan koo kana kan isinitti himuuf obboleessi obboleessa isaa, obboleettiin obboleettii ishee, firri firaan akka wal jibbaniif otoo hin taane rakkoon anaa fi maatii koo dhaqqabe deebisee ammas ta'e gara fuulduraatti isiniinis ta'e maatii keessan akka dhaqqabuuf irraa haa barataniiti. Tarii seenaa koo yoo dhaggeeffattan hamtuu quuftuu ati nama miti sareedha naan jechuu ni dandeessu ta'a. Haa ta'uutii garuu jechaan otoo hin taane gochaan dheekkamsa isaan Rabbi natti argisiisee hojiin anis ta'e maatiin kiyya harki keenyaan hojjenne herregamee ida'amee hir'atamee akka gahee keenyaatti hunda keenya wanta nu dhaqqabeef tarii sooshaal miidiyaa waan ta'eef xiqqoo nanaasisuu yoo danda'a ta'e malee harka namaan otoo hin taane harka Rabbiidhaan gatii keenya arganneera. Seenaan dhala namaa seenaa madhaa dursitee akkana sodaattee kan dubbatatte maal yoo gooteetii tarii jettanii na gaafachuu ni dandeessu ta'a. Anis ta'e maatiin kiyya waliin taanee gaa'ela obboloota keenya dhiiraa lamaanii wal gargaarree adda baasnee kan obboleessa keenya hangafaa ijoollee 4 fi haadha manaa kan obboleessa keenya lammaffaa immoo ijoollee 2 fi haadha manaa adda baasnee yeroo sanatti obboloonni keenyi haadha manoota isaanii irraa adda ba'uun isaanii sirrii nutti fakkaatus booddee garuu gidiraa fi qorumsi isaan argan balbala rukutee nunillee nu miidhe. Haatii fi abbaan keenyi walii galaan ijoollee 7 qabu. Dhiira 3 fi dubartoota 4dha. Dhiirri 3 walitti aananii kan dhalatan yoo ta'u, dubartoonni 4 immoo walitti aananii dhalanne. Ani dhumarratti hin dhaladhe. Abbaan koo ijoollee dhiiraa godhachuu yeroo fedhu, haati koo immoo ijoollee dubaraa godhachuu feeti ture. Ijoolleen dhiiraa 2 akkuma dhalataniin yaa Rabbii kan ammaa'oo durbanaa godhi jetee haati kiyya kadhatee gaafa gaafattu ammas sadaffaan dhiirri dhalate. Arfaffaa irratti yoonaaf milkaa'el jettee haati kiyya ulfooftee yeroo deessu obboleettii keenya hangafaa dhalate. Ittaanes akkanuma. Sadaffaa irrattis dubartiin yeroo dhalattu jalqaba durba kan barbaadaa turan amma immoo abbaan koo maaliree Rabbi qixxee nu godheeraa kan ammaa garuu dhiira akka ta'uun barbaada jedhee gaafa haati kiyya ulfooftu anatu dubartii ta'ee dhalate. Ani dhiira ta'ee dhaladhuu baadhus haga umriin koo waggaa 12 guutuutti garuu abbaan kiyya kun anaaf dhiiradha jedhee akka dubartiitti otoo hin taane akka dhiiraatti rifeensa narraa muree surreen uffisee loon na eegsisee hojii dhiiraatiin abbaan kiyya na guddise. Dhumarratti waantan dhaladheef qananii ummaan koo immoo kana jedhameellee kan dubbatamu miti. Obboloonni koo hundi isaanii anaan baay'ee sodaatu, baay'ee na kabaju. Isaan ni hojjetu, ani garuu hojiiti haga kanaa ittiin bu'u. Hanga umriin koo waggaa 12 fixuutti illee akka dhiiraatti malee akka dubartiitti of lakaa'ee hin beeku. Waan tokko akka dubartiitti gochuuf yeroon ka'u abbaan koo dursee natti dheekkamuun dhiirri akkasin godhu jechuun mooraalii naa kenna ture. Booddee umriin koo waggaa 12 yeroo ga'u garuu sadarkaan shamarrummaa yookiin immoo umriin dardarrummaa ni dhufa mitiire sana jalaa maquu dadhabeen sodaachuu ofumaaf eegaleen rifeensa guddifadheen uffata dubartiin godhatu uffadheen abbaan kiyyas sodaa kiyya hubatee sanaan booda dhiibbaa narratti uumuu dhiise. Akka dhiiraatti jiraachaa waan hin guddadheef humnallee nan qaba. Obboloota koo warra dubartootaa umrii waggaa 10 waggaa 11 ta'een isaaniin lolallee humnaan nan mo'a. Eegoon hangafaaf ajajamuu qaba mitiire. Seerri suni garuu mana keenyatti anarratti hin hojjenne. Hanga yeroo muraasaaf qofa isaaniif ajajamaan ture. Ulee yookiin dhagaa yookiin immoo kumbulloo lafaa fuudheen haadha abbaa fi obboloota koo dhiiraan ala keessan kaa'an ture. Obboloonni kiyya warri dhiiraa garuu sanumallee yoon godhe wanta nan sodaanneef nan isaan kabaja. Kanaan barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 6 baadiyyaatti maatii koo biratti, kutaa 6 haga 10tti immoo manuma maatii kiyyaa magaala jirutti obboloonni koo hundi keessatti baratanitti baradheen xumure. Obboleessi keenyi inni hangafaa akka hangafummaa isaatti barnoota isaa xumuree barnoota afaan Oromootiin
Yuunivarsiitii Haramayaarraa digiriidhaan eebbifamee barsiisummaadhaan magaalaa Naqqamteetti ramadamee hojjechuu eegalee. Akka naannoo keenyaatti waggaan 20 waggaan 22 fuudhaaf dhiiraafiyyuu umrii irra darbedha jedhamuu ni danda'a. Irra darbeeti otoo hin taane yeroo sanatti ijoolleen dhiiraas ijoolleen dubaraas ganamumaan waan fuudhaniifi barnootatti reefuma jajjabaachaa dhufameeti ijoolleen dhiiraa barfatanii 25 ol darbaniiti fuudhuu jalqabani mitiire. Obboleessi kiyya eebbifamee waggaa 2 erga fixee booda abbaan kiyya maali dhiiroo manatti haftee maafiin fuutuu jedhee yeroo gaafatu obboleessi keenyi cidha yookiin immoo gaa'ela gochuutu akka isaatu bitaanatti gale malee fuudheeraa haadha manaa koo kan hin jedhu waliin jiraachaan jira jedhee abbaa keenyatti hime. Abbaan kiyya otuu maatiin beeksiin jaarsa otoo hin fuudheeranni nati naan jettu abbaa garbaraa qabdamoo eenyutu jaarsummaa siif deemee jedhee yeroo gaafatu obboleessi kiyyaa mucayyoon ani fuudhee magaala Naqqamtee keessatti kan guddattedha. Barnootaallee anatu barsiisaa jira. Haadhi ishee sammuun ishee fayyaa qabeettii miti. Abbaan ishee immoo ijoollummaatiin irraa baqatee fira jettee jaarsummaatti argachuu kan danda'amu hin qabdu. Baay'ee bareedduu waan na taateef ani immoo jaalladheen waliin jiraachaa jira jedhee abbaa kiyyatti yeroo himu abbaan koo kosii lafaa fuuteeti fuudheera naan jetaayi asii biyya kanaa dubartii bareedduu sin fuusisaa isheedhaan dhiisii jechuun obboleessa koo gaafate. Obboleessi keenyi garuu gonkumaa akka namaaf jetaa dhala namaadha. Ani immoo jaalladheeraa duras kan hin sodaadhe jecha kana naaf deebistu jedheen waan ta'e yaadeefi jechuun abbaa koof deebise. Abbaan koo ishee dhiistee kabraa hin fuutu taanaan abbaan qaba jettee lammata balbala koon dhufiinii jechuun obboleessa kiyya gaggeesse. Eega sanaatii kaasee hanga obboleessi keenya hangafaa dhukkubsatee hospitaala galuuti abbaan koof obboleessi kiyyaa walitti dubbatanii nagaa wal gaafataniin beekanii. Obboleessi keenyis gaa'ela isaatti fufee haati manaansaas ulfooftee fi jireenya mataasaa jiraachuu jalqabe. Obboloonni kiyya hangafaa lamaan yuunivarsiitii seenaniiru. Sadaffaa irratti obboleessi keenyi dhalate barnoota kutaa 10tti dhaabee kolleejjiis hin baradhu jedhee magaaluma aanaa keenyaa hojii midhaan konkolaataa yaabsisuu fi buusuu akka faddaalaa magaala keessaa ta'aa kashlabbaa'ee ammallee jiraachaa jira. Nuti obboloonni dubartoota arfan garuu carraa kutaa 11ffaa seennee barachuu hin arganne. Qabxiin hunduma keenya jalaa hafe obboloonni koo sadan mana obboleessa keenyaa isa hangafaa galanii barnoota isaanii baratanii xumuranii. Anatu mana obboleessa koo kan lammaffaa galee kolleejjii kiyya xumure. Haadha manaasaa abbaan keenyi hin barbaanne biratti obboleettiin koo waliin galtee barnoota kolleejjii ishee magaalaa Naqqamteetii hordofuu eegalte. Obboleessi keenya amalli isaa garraamiidha. Hoolaa jechuun danda'ama. Maallaqni isarra jiraatee jennaan wanta naaf godhi jedhame hunda gochuuf duubatti hin jedhu. Hojii barsiisummaan alatis mana suuraa xiqqoo qaba. Mana suuraa kanatti garuu dabarsee kan kenne haadha manaasaadha. Haati ishee yeroo tokko tokko ni dhufti. Gaafa dhuftu intalli uffata irraa jijjiirtee qaama ishee dhiqxee nyaata nyaachistee hanga isheen feete mana ishee oolchitee gadhiistiini. Haati garuu mucaan ishee kan ishee akka taate gonkumaa hin beektuuni. Kan waliin jiraachuu eegale ijoollee obboleessa koo lakkuu lama ta'anii kan dhalatan haadha manaaf abbaa manaa fi obboleettii koodha mitiire. Jalqabuma mana sana seentirraa kaastee obboleettiin keenyi haadha manaa obboleessa koo jibbiti. Keessumaa haati ishee mana yeroo dhuftu immoo xireeffattee sammuu haadha manaa baay'ee tuqxi. Kanaafuu abbaan koos jibbee otoo argiin ija kee ilaaluu jibbee atimmaa rakkoo qabdaa obboleessa keenya fayyaaf miti waatiin tuqxeetii kan inni sanyii dhabduu kosii daandiirraa si fuudhee gaafa si fuudhu maal jedheetti galteetii jechuun arrabsuu ni eegalti. Haati manaan harka caalu bakka hojii ishee oolti mitiire. Sanallee isheedhaan bakka hojii oolchuu jechuun gabaa ofirraa kutuudha. Haati ishee kana ta'uu otoo beekanii eenyutu mana kee dhufee suuraa ka'uu barbaadaa otoon barnoota koo baradhu anatu hojjetaa jechuun obboleettiin keenyi waggaa tokko boodee obboleessa koo amansiistee haadha manaa manatti galchee akka kaa'u taasistee. Lola jechuudha waraana jechuu wayya mitiire. Waraana addaatu obboleettii koo haadha manaa abbaa manaa gidduutti ka'e. Baadiyyaa maatii bira yeroo galtu waa'ee haadha manaasaa waan gaarii tokko obboleettiin keenya dhuftee nutti hin dubbattu. Hanga har'aatti anillee waan baay'ee ergan argee dubartiin kun gaarii haa taatu hamtuu
wanta beeku hin qabu. Haa ta'uutii garuu ijoolleen arfanuu harka ishee irratti guddachaa waan jiraniif balleessaan kan keenya malee kan ishee ta'ee nutti mul'atu. Waggaa 2 obboleettiin keenyi erga biratti baratee booda obboleettiin keenyi obboleessa keenya loltee maatii kiyyaan kanaan booddee of danda'een mana kireeffadheen baradha malee ishee biratti hin baradhu, nyaata naaf hin kennitu, uffata miicaa fi ooleen anaan qulqulluu kan hin taane na uffisti, ofii fi ijoollee isheef yeroo yeroodhaan suuraa kaati uffata jijjiirratti, anaan garuu yaadannoodhaafuu suuraa na kaasteen beektu jechuun maatii kootti himachuun ittuu maatiin keenyi isheen jaallatanii mitiire qofaatti baatee kireeffatee jiraachuu jalqabde. Battaluma isheen baatutti immoo obboleettiin keenyi lammaffaa irratti dhalattu kutaa 10 fixee kolleejjii barachuuf mana obboleessa koo galti. Dura obboleettiin kiyya gorsa manatti quuftee jirti mitiire akka isheen hamtuu taate, nyaata akka namatti hin laanne, uffata qulqullina hin qabne akka nama uffistu, suuraa obboleessa keenyaallee akka kaanuuf akka nuun eeyyamne fi kanneen kana fakkaatan xaxxee obboleettiin keenya hangafaa manatti haasoftee waan jirtuuf isheen lammaffaa immoo kana qolachuuf nyaata ofii darbitee fudhachuu, maallaqa kan hojii ofii baastee uffata haaraa bitachuu fi kanneen kana fakkaatani gochuun haadha manaaf abbaa manaa gidduutti waraana banaa waggaa 1 barateesse. Waggaa 1 boodee isheen illee maatii kiyyati akkana na goote jechuun himachuun abbaan manaan wanta dhaga'u kan obboleettii keenya jalqabaa balleessaa isheeti jedhus kan obboleettii keenya lammaffaa garuu haadha manaa kiyyatu rakkoo qaba jedhee ofii kireessee fi obboleettii keenya lammaffaa jiraachisuu eegale. Isheenis waggaa 2 yeroo xumurtu obboleettiin kiyya sadaffaa mana isaa dhufti. Kanani irratti dhaladhu jechuudha. Anumaafiyyuu humnaan isheen caala malee dubbiidhaan garuu obboleettii kiyya kana anumtuu manatti hin danda'u. Daa'ima ishee arfaffaa deessee reefuma sireerra jirti. Namoonni garaagaraan magaaluma sana keessatti waan dhalattee guddatteef dhufanii ishee gaafatu. Yeroo kanatti gaa obboleettiin kiyya obboleessa keenyatti himuun dhiira waliin haasoo baay'isti. Gurbaan kana fakkaatu yeroo baay'ee deddeebi'aa fi kanneen kana fakkaatan isaan bira galtee baatii 2 yeroo hin guunne keessatti obboleessa keenyatti xaxuu ni jalqabdi. Kana qofaa miti. Jabaattee sireerraa kaatee hojii ishee mana suuraatti deebitee akkuma jalqabdeetti immoo dubbiin taane hojii cuftee ooltii, bakka kanaa deemtee bakka kanaa ooltee jechuun obboleessa keenyatti haasa'uun obboleessi keenyi guutummaa guutuutti haati manaansaa nama gaarii akka hin taane isarratti dhiira gara biraa bira akka deemtu gootee amansiiste. Kanaan guyyaa 1-2 ta'anii obboleettii kiyyaa fi haati manaan obboleessa koo dalagaa jiru. Obboleettiin koo bakka maallaqni walitti qabamu suuraan kennamu jirti. Haati manaan isaa immoo dargaggeessi tokko suuraa ka'uu seenee isaan kaasuuf qiqqixeessaa jirti. Gidduutti abbaa manaan ni dhufa. Obboleessi keenyi obboleettii kootiin eessa jirti yeroo jedhu kunoo erga galtee sa'aatii 2 fixuufidha hanga ammaan baanee jettee taasofte. Amma dubbiin kun gaa'ela ni diiga jedhee eenyutu yaada? Obboleessi keenyis yookiin immoo abbaan manaan ishee ol galee yeroo isaan ilaalu uffata baafateeru gargaartee deebisaafii jirti. Namoonni hojii mana suuraa beektan mana suuraa keessatti uffata namaaf sisirreessuun gahee nama suuraa kaasuudha. Jalqaba obboleettii isaarraa wanta dhageeru qaba mitire ol seenee edaa kanaa'ee hojiin kee kanaaf baatii 2 illee otoo hin fixiin sireerraa kaatee bakka kana dhuftee kan koof kan kee asuma irratti dhaabbataa jechuun haadha manaasaa lolee. Kan nama ajaa'ibu har'a dhugaa yeroo bahu gurbaa sana waliin illee haati manaansaa waliin beektu. Haa ta'uutii garuu obboleessi keenyi yookiin immoo abbaan manaan ishee oduu waan quufeef dabareedhaan itti gallee hammeenya haadha manaasaa ittaasaa waan turreef walirraatii gargar bahanii seera qabeessaan qabeenya isaanii hiratanii dhumarratti ijoollee waan qabduuf manni suuraa sunillee hiramee meeshaan mana keessaa yeroo qoodamu maallaqa isa kaan kanfaltee fi mana suuraa sana ofii dhuunfattee obboleessi keenyi maallaqaa fi barsiisaa qofa ta'ee hafe. Ijoollee isaa deemee dubbisuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu warreen waggaa 7 darban jechuun warri lakkuun haadha keenya bira teenya malee jedhanii seera duratti dubbatanii warreen kaan immoo waggaa 7 gadidha. Ijoollee 4 qabatee guddifachuu waliin jiraachuu jalqabde. Obboleessi keenyi yeroos haadha manaa isaarraa dhabee waggaa 2 booddee dhukkubsatee hospitaala seenee maatii kiyya faanallee waggaa dheeraa boodee wal dubbise booddee irratti fayyee ba'ee hojii isaatti illee deebi'uu waan dadhabeef hojii xiqqaa mana barumsaa keessaa kennanii fi hojjechuu jalqabee jireenyi isaa garuu kanumaan hafee. Eega sana gaa'ela sin dhaabanne fayyaansaa guutummaa guutuuttis hin deebine. Kanaan garuu obboloonni koo 3 wal ta'anii gaa'ela waggaa 12 ol fixe.
jedhe gargar qoodanii. Ajaa'ibadha. Kanaan obboloonni koo gaa'ela isaa diiganii haala isaan ammarra jiran immoo dhumarratti isinitti himamu. Amma kan kootti hin darbaamu. Hiriyoota koorraa waggaa 2 duubatti deebi'een kutaa 10ffaa xuree. Kolleejjii kanan deemee biradhe garuu obboleessa koo isa lammaffaa birati. Seera qabeessaan gaa'ela dhaabbatee mucaama naannoo keenyaa fuudhee. Mucaan kun yoo guddate anaan waggaa 2 hangafti. Akkuma heerumteettis walirratti ijoollee 2 deessee fi hojii naaf bani jette innis hojii banee fi hojjechaa jiraachuu jalqabdee. Yeroon ani isaan bira deemu daa'ima lammaffaa reefuma godhatu. Haadha manaa obboleessa ofiitti hamtuu ta'uu akka hin qabu obboloota koorraan baradheera. Waan isaan haasa'aa ijoollummaa kootii kaasanii natti maanguddadhe wanta dhuguma aanamani godheen wantan fudheef haadha manaa obboleessa kootiif gadi jedheen bishaan illee waraabu. Yoo isheen na gaafattu godhukaa kana siif gochuuf mana kanan dhufe barnootaaf malee siif hojjechuuf miti. Hojjetee kan na jiraachisaa jiru si otoo hin taane obboleessa koodha. Maallaqaa fi mana obboleessa kootti akkan barbaade dubbachuu gochuu nan danda'a jedheen jalqabuman mana isaanii seenetti deebbii kanaan isheen jalqabe. Reefuma deessi na gargaartii yoo jetteeti tarii na abdattee gara mana isheen seeneera. Obboleessa kiyya birati nyaata nan hojjedha nan ajajamaa fi sekeendii inni balbala keenyarraa baheen garuu qeerransan isheetti ta'a. Mana barumsaallee yeroon deemu inni mana hin jiru taanaan nyaatni mana sana ganamaan nyaatamu waan akka paastaa, mokoronii, bassoo fi marqaadhaatii ofii kiyya sirriitti hojjetadheen nyaadheen wanta laaqanaaf na barbaachisullee hidhadheen isheedhaan sireerratti dhiiseen mana barnoota deema. Silaa akka dubartiitti otoo yaadee dubartii deessee sireerra ciistutti kanan godhun ture. Daa'ima isheef wantan qopheessirraa xiqqoon kenna kanaan ala mana barumsaa koon deema. Obboleessi kiyya ani gaasheen jedhuun immoo mana barumsaa anumtiin baradhu keessaa torbeetti guyyaa 2 yookiin immoo 3 dhufee barsiisa. Dhaabbiidhaan bakka biraadha. Yeroo tokko immoo nu bira dhufa. Kanaan akka tasaa ta'ee rayaa dubartii magaala keessatti hin baradhu jechuun Bishooftuu waliin baanee waliin kan gallu tokkotu ture. Mucayyoon kun baay'ee bareedduudha. Maatiin isheellee nama gaarii fakkaatu. Kanaan guyyaa tokko akka tasaa obboleessi kiyya mucayyoon si waliin ooltu baay'ee bareedii jedhee natti dubbata. Anis rakkoo maal qabaree na waliin ooltii jedheen deebisaafi. Obboleessi kiyya otoo inni hin barbaadiin mucayyoo kanaan si jaallateera obboleessi kiyya jedheen akka inni gaa'ilas ta'e ilmaan hin qabneeti itti haasa'uun amansiiseen barsiisaan kun si jaallateera jedheen walii akka galan hin taasise. Haadha manaasaa ishee mana jirtu waan tokko toonan godhiin waanuman jibbeef qofa obboleessi koo gaa'ela isaarratti akka inni deemu hin taasise. Kanaan qubeelaasaa ofirraa baaseeti bakka nuti jirrutti dhufee nu dubbisa. Mana barumsaa gara biraa barsiisutis ishee waamee yeroo gaarii waliin dabarsu. Waggaa tokko erga waliin turanii booda hiriyaan kiyya kuni na fuudhii jetteenii obboleessa koo gaafati. Obboleessi kiyyas wanta isheen jetteen kana yeroo natti dubbatu kana haadha manaa jetteeti waliin jiraattaa yeree yookiin amala hin qabdu yookiin bifa hin qabdu fuudhii carraan kun sin darbiinii isheen mucaa magaalaadhaa hojjetteetu nama si gootii jedheen gorseenii. Kanaan obboleessi kiyyas gaa'ela isaa diiguuf sababa barbaadu eegalee. Ani mana keessan oola mitiiree wanta haati manaansaa sirreessitee deemte daqiiqaa keessatti balleesseen akka inni aaru akka inni ishee jibbuuf anaan illee kana na goote jechaa isatti hin xaxaa'u. Booddee irratti sababa ittiin isheerraa adda bahu dhabee diida buluu jalqabee. Mucayyoo kana waliin jechuudha. Obboleessi kee maal ta'eetii kan diida buluu anarraa maal dhabee jettee yeroo na gaafatu akka jaarsummaatti sirraa maal argataa of hin qabdu ati mucaa baadiyyaadha isatti miti anumattuu foolii jetaa yookiin ofiif hin taatu yookiin daa'ima keef hin taatu biyya biraatii fuudhuu obboleessa koorraa jibbeeti malee abbaan manaan kee jaalallee maal fakkaattu qabaa jedheen isheetti dubbadhe. Yeroo kanatti haati manaan hin maraate. Hordoftees eenyu waliin akka ba'u eenyu waliin akka oolu eenyu waliin akka bulaa jiru erga argitee booda poolisii qabatee bakka inni jirutti qabsiisteeni. Obboleessi kiyya baatii 2 hidhamee. Baatii 2 boodee maallaqaan bahee jaalallee isaa ishee hiriyaa koo taateen sababa biraadhaan akka hidhame fakkeessuun yeroo mana adabaatii ba'u anaan hidhaati kan na hiisistu jedhee himata irratti banee waan dhaabbataa waan qaban hin qabani innis ijoollee 2 itti dhiisee miindaa isaarraa kutee fi gaa'elli isaaniis asumaan dhaabbatee. Kanaan
ishee kana waliin jaarsa ergatee seera guutee waliin jiraachuu eegalee. Haa ta'uutii garuu gaa'elli isaanii waggaa ol darbuu hin dandeenye. Isarratti dhiira gara biraa jaallatee akkuma inni haadha manaasaa manaa baase isheen immoo isaatiin baatee eega sanaatii anaan situ gaa'ela koo gidduu seene jechuun walitti buune hanga ammaati akka obbolaatillee nagaa waliin gaafannu. Haati manaansaa akkuma sarraa adda baateen ijoollee ishee maatii isheetti galchitee barnoota ishee barattee eebbifamtee hojii qabatee gaa'elas dhaabbatee. Eega sanaatii obboleessi keenya lammataa barnootatti baay'ee cimaa ture. Kolleejjiiwwan garaagaraarraa barsiisu hadoodaa ta'ee araada garaagaraa jalqabee sababa kiyyaa fi sababa maatii koon gaa'ela isaa dhabee qofaa jiraachaa jira. Obboloota koo lamaan qofa miti. Anis ta'e obboloonni koo dubaraa gaa'ela dhaabbanneera. Haa ta'uutii garuu akka nuti gaa'ela isaanii walii gallee diigne waaqni immoo gaa'ela keenyas walii galee diigee hundumaa gubbaa taa'ee kan argu isa dhamitiire. Obboleettiin keenya jalqabaa barattee xumurtee waggaa 2 booddee gaa'ela dhaabbattee hojiis qabattee jechuudha. Hundumti keenyiyyuu irratti argamnee eebbisnee dubartootaaf karaa bante jennee gara mana keenyaatti deebinee gaa'ela isaaniitiinis waggaa 1 baatii 7 erga waliin jiraatanii booda ulfooftee ciniinsuun isheetti cimee jennaan hospitaala deemti. Hospitaala akkuma geesseen daa'ima ishees hiikamtee ture. Haa ta'uutii garuu daa'imni nagaa dhalatee sa'aatii 3 booddee lubbuun isaanii darbaa. Sababa boqotee fi beekamuun barbaachisaadha mitiire. Dhiigni obboleettii kiyyaa laaboraatoorii yeroo seenu dhibeen HIV/AIDS keessatti mul'ata. Kanaan qoricha fudhattamoo jedhanii gaafataniini. Duraan waan beektu isaanitti fakkaate. Lakki qoricha maalii jettee yeroo gaafattu kan dhukkuba HIV/AIDS jedhanii deebisaniifi yeroo kana obboleettiin keenya nahuun lakki maalii yeroo jettuun irra deebisanii kan abbaa manaa ishees kan ishees yeroo laalan kan abbaa manaa ishee dhiigni isaa qulqulluudha kan ishee garuu dhibeen HIV/AIDS keessatti argame. Amanuun namatti ulfaate. Deemtee mana yaalaa biraatti ilaalamte. Haa ta'uutii garuu bu'aan jijjiiramu ni dhibee. Dhiiga ishee keessaa dhukkubni kun argamnaan abbaan manaa ishee yeroo sanarraatii kaasee jedhi nagaati jedhee ishee dhiisee jireenya abdii kutannaa jiraachaa jirti. Namni akkuma ishee dhukkubsataa ta'e tokko ishee waliin eega sanaatii jiraachuuf yaalee ture. Haa ta'uutii garuu innumti deebisee ishee dhiisee. Obboleettiin keenya lammataas akkanuma heerumtee baatii muraasa gaa'ela keessa erga turtee booda gogaa qaama ishee guutuu ququnca'ee dhumuun wanti akka adii irratti bahuun fuula ishees ta'e qaama ishee guutuu yeroo jijjiiru abbaan manaa ishee kana waliin hin jiraadhu jedhee isee deeme. Hanga ammaatti hin fayyine dhukkubama kanaan obboleettiin koo rakkachaa jirti. Obboleettiin koo sadaffaa seerumte. Kan ishee immoo ajaa'ibadha. Gaa'ela godhattee daa'imnillee gadameessatti hafee dahuudhaaf mana yaalaa deemti. Haa ta'uutii garuu bakka mana yaalaa deemteetii guyyaa 2 erga bultee booda riifarii gara hospitaala biraatti barreessanii fi haala operaasyooniitiin akka yaalamtu godhanis. Haa ta'uutii garuu rakkina yaaltonni ishee opereeshinii gochaa turan taasisanii fi walxaxinsa dhibee ishee mudate daa'imni battaluma gadameessa keessatti boqote lubbuu haadhaa ni oolchina jedhanii yaaltonni immoo gadameessi isheellee akka jalaa citu taasisanii kanaan geesse. Abbaan manaa ishee hiikeera jechuu ni dandeenya. Sababiin isaa gara biraa fuudhee ijoollee godhateera. Akka haadha manaattis isheen laalu mana ishee ni dhufa waan tokko tokkonis ni gargaaraanii. Kan dhumaa kan kooti. Anis akkuma obboloota koo gaa'ela dhaabbadheen abbaa manaa koo waliin jiraachuu jalqabeen ture. Isaan 3 ta'aniiti haadha manaaf abbaa manaa tokko gargar qoodanii mitiire. Ani immoo qofaa kiyyan gargar qoodee akka balleessaa kootti akka cubbuu kootti akka obboloota koo dhukkubnis nan qabanne daa'imni kiyyas na jalaan miidhamne nagumaan hin hiikame. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo waggaa 2 nama nagaanaaf ta'ee obboloonni koollee na biratti boqochuu jalqabanii. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo obboloota koo waliin wal tuttuquu yeroo jalqabu ija kiyyaan argeen jiraachuun na jibbisiisee mana kiyya dhiiseen bahee 7 taanee dhalannee obboleessa keenya isan fuuneen ala 6 keenyiyyuu gaa'ela keenya bifa kanaan diigne. Gaa'ela namaa diignee waaqni immoo gaa'ela keenya diigee jireenya nagaa hin qabne maatiin guutuutti wal nyaatu maatiin guutuutti walitti ka'u situ kana na godhe situ gaa'ela koo na diigsise haati manaa kee kana na goote jechaa jiraannee wal jechaa guddannee wanta namarratti goone immoo bu'aa godhee isiniif isin oolu nuun jedhee waaqni akka gatii keenyaatti nuuf kennee kan maatiin keenya nutti hin gammanne ofiifis kan hin gammanne
nagaa argachuun abjuu kan ta'e jireenya hin taane keessa jiraachaa jirra. Balleessaan ofii yerooma sana otoo namaaf gala ta'ee baay'ee gaarii ture. Anaaf waa hundumtuu kan naaf gale gaa'elli obboloota koo diigamee dhumarratti kan koos yeroo diigamu waan hunda kana balleessaa akka ture obboloota koottis nan hime anis nan hubadhe. Eega waan hundumtuu darbee wanti godhamuu danda'u waan hin jirreef hundumti keenyiyyuu gaabbinee waaqni dhiifama isaan nu yaadatee nageenya isaa hamma nuuf deebisutti eeggachaa jirra. Haati manaan obboleessa koo ani isaaniin addan baasee yaa Rabbii gaa'ela ishee diigii natti argisiisi jetteetti ta'ee hin beeku. Akkuman gaa'ela koo diigeen mana jijjiirradhee jiraadhetti haati manaan duraa kan obboleessa koo dhuftee qeena ni jiraadhu jiraachuu eegalte. Jireenya haaraa abbaa manaa haaraan ijoollee haaraan eegalteeti. Jireenyi isheen jiraachaa jirtus baay'ee nama inaafsisa. Anaafis ta'e obboloota koof garuu nutti fakkaatee wanti gochaa turre hunduu dogongora ta'ee har'a nutti mul'atee yaa Rabbii nu maarii nageenya gammachuu keenyatti nu deebisi jennee kadhachaa jirra. Isin obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan Rabbi araara isaan akka nu yaadatuuf kadhannaa keessanitti nu yaadadhaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaallee yaada keessan qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayik sheerii fi sabskiraayib gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni seenaa ajaa'ibaa seenaa nama barsiisuu asoosama qabdan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 937 yookiin immoo @xalayaa jechuun nuuf qooduu keessaa nu dhaqqabsiisuu dandeessu. Dabaree qabsiisnee xalayaa keessan qilleensarra ni oolchina. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa